Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatan sabskiraayibii sheerii laayikii godhaa gara keenya maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii godhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu immoo viidiyoon qabadhee dhufee viidiyoo duraan oolmaa sharafaan qabadhee dhufa. Guyyaa irraa immoo viidiyoo kan jareetanan viidiyoo waa'ee samoona jechuudha. Ajandaa samoonaa keessattuu karaa feesbuukiitiin jechuudha wal dorgommii namoota sadii gidduutti adeemsifamee jiru jechuudha. Isaanis Aleksi Taaddee isa sadaffaa kana hin beeku maqaasaa dhugaa hin beeku. Haaraadha jechuudha. Garuu jarreen isaa Taaddee fi Aleksi nan beeka jechuudha. Aleksi tiiktookeraa jechuudha. Feemasiidha namni isa wallaaltan hin jira jedhee yaadu garuu Taaddeen immoo diraamaa hojjetaa jechuudha. Diraamaa keessattuu diraamaa bubbee keessatti shoora olaanaa kan qabu Taaddeedha jechuudha. Taaddeen diraamaa torbaniin diraamaa bubbee hojjeta jechuudha. Diraamaa bubbee, diraamaa jaalalaa garaagaraa shamarran wajjin diraamaa hedduu hojjetu jechuudha. Inni yuutuuberiidha jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun garuu mucaa kana hin beeknu Taaddee hin beeknu jedhu. Taaddeen warroonni tiiktookii dhugaa baay'inaan hin beekani Taaddee kan beeku warroota ijoollee yuutuubii hin beeku jechuudha. Warroonni yuutuubii hojjetan hin beeku. Maaliif yuutuubii hojjeta waan ta'eef jechaadha. Dhugaa namoota tokko haaraadha jechaa jiru garuu hin beeka jechuudha. Duraan kaasee hin beeka diraamaa bubbee hojjetaa jechuudha. Diraamaa bubbee kan jedhamu jira. Diraamaa sana hojjetaa jechuudha. Egaa samoon ammoo wal dorgommii ture jechuudha. Guyyoota 5 dhugaa dubbachuuf namoonni hedduun sheer natti godhanii jiru kan lachasaaniyyuu lachaniif laayikiin goone faamilii lachanii maaliif feesbuukiin qabu waan ta'eef feesbuukiin goone jalaa badee erga seerree deebi'ee haaraa hin bananne hin qabu. Garuu ijoollee baay'eetu kecha sheerii natti godhe jechuudha. Kan jara lachiin ijoollee hedduun natti godhe dhugaa dubbachuufi. Ani bidisaa siniin jedhee gaamoo kuni dorgommiin kun baay'ee bareedaa akka egaa Aleksi immoo iffuradhu jedhee jechaa jira jechuudha. Maaliif utoo fudhatee tolaa jechuudha. Maaliif Aleksi tokkoffaadha akkuma nu jedhee laayikii tokkoffaa Aleksi lammaffaan Taaddeedha. Sadaffaan immoo guyyaa isa kanaa jechuudha. Maqaa isaallee hin beeku dhiifama faamilii hin beeku maqaa isaa jechaadha. Akkuma jedhan immoo dura akka dura jammaranii jechuudha. Kan dura jammaranii jechuudha. Kan ammoo kan qopheesse jechuudha. Qubee elektirooniksiidha jechuudha. Dhaabbata qubee elektirooniksiiti. Beewwannoo isaanii dhaabbanni isaanii kan waa beekamu jireenya isaanii akkas kan godhani jechuudha. Aleksi garuu waan biraa jedhe jechuudha. Akkuma jedhan isaan dura tokkoffaadha kan badhaasnu aayifoonii maaksii badhaafamaa jedha aayifooniidha. Lammaffaan immoo laapitooppii, sadaffaan immoo birrii 10,000. Isaan garuu kan badhaasanii tokkoffaaf lammaffaa bilbila aayifooniif badhaasanii tokkoffaa kan ba'e akkuma beekamu wannoodha jechuudha. Aleksi jechuudha. Aleksi tokkoffaadha. Laayikii hedduu argate Aleksi. Irraan immoo Taaddeedha. Taaddee fiita jechaadha. Sadaffaan immoo suma mucaa akkunoo suura isaarraa argaa jirtu garuu maqaa isaa hin beeku laapitooppii harkaan qabu kanaa jechuudha. Kanarratti Aleksi fudhadhu maaliif akkanitti akkanataa jedha. Aleksi dhugaasas dogoggora hojjete. Maaliif hin jettanii maal ta'u rakkoo qaba. Otuma inni sadaffaa sun otoo isaanii duratti toleetoo bilbila aayifoonii kana kennaniif maal rakkoo qaba. Suma sadaffaa kanaafuu maal rakkoo qaba. Dhugaa rabbi Oromoon keenya garuu xiqqooshii asirratti maaliif akka ta'e dhugaan na dhibaa jechuudha. Maaliif amma Aleksi foon haadha kootii fudhadhu jedhee kakate. Kun akkana jedhee kakachuun qabu maaliif jechuun haadhi lamaan jirtaa tokkittuu akkana jedheellee kakachuun qabu. Waan biraatti na tokko kakate maal ta'a? Dhugaa kanarratti isa taasisabee jechuudha. Dhugaa faamilii sinoo maal jettu foon haadha kootii fudhadhu jedhamu otoo amma inni akkas jedhe garuu otuma biriin 50,000tti dabalanii fi bilbila aayifoonii isaan kennaniif fudhatu Aleksi fudhata. Kanaafuu immoo sila dura akkana jedhee kakateeti akkamitti deebi'ee fudhata. Dhugaa kuni waan nan taane kakachuu isaa kuni ana garuu natti hin tolle gama kiyyaa faamilii. Maal jettu isin natti hin tolle dhugaa foon haadha kiyyaa fudhadhu jedheeti tiiktookera ijoollee jechuun mana banateeti baay'eedha jechuudha. Kalee galgala baay'ee irraa dubbachaa turanii jechaadha. Kanaafuu akkas jedhamu irra hin qabu. Hoo dideerra dirduuma akkasumatti. Kanammoo maaliif didaayuudha? Maal rakkoo qaba? Amma inni ani sila tokkoffaan ba'ee isa saniif maaliif inni aayifoonii maa fudhata Taaddeen jedhe. Maal rakkoo qaba aayifoonii fudhate Taaddeen? Inni sadaffaa ba'e sun fudhate maal ta'a? Ijoolleen immoo kanarratti kun gandaan wal qoodanii kun lagaan kun amantaadhaan maali akkanni garuu? Hayya Oromoo jedhe abish kun akkana achi sirrii miti jedha. Amma fakkeenyaaf Taaddeen sho'aadhaa maalidhaa? Aleksi iliuudha. Inni tokko immoo mucaa Wallaggaa jedhanii ani hin beeku maqaasaa. Kan akkana jedhamuu qabu. Nuti hin beeknu warra yuutuubii kun miskiina bara.
warra yuutuubii kana hin beeknu warra tiiktookii fi warra feesbuukii kana faana rakkanne malee dhugaa rabbi tiiktookiin miskiin yuutuubiin ijoollee yuutuubii hojjetan dhugaa kana kanatti kana hin beeknu jechuudha. Dhugaa maali gandaan amma fakkeenyaaf yeroo darbee jechaadha gudiidhuma yeroo hamaaraan jechuudha achi karaa shawaa kaabarraa rukutte sanii ati wallaggaati maayaan jedhe immoo gaafa ammoo wallaggaan irree dhaasan sababa oromoo ta'aniif isaan kan rukutan sababa kan naannoo kamisee irree rukutan jedha yeroo darbee isaan illee sababa oromoo ta'aniif malee. Ati Oromoo Wallaggaati, ati Oromoo maaliiti, ati maali Oromoo tokkichuma lamatu jira moo akkam kanarratti naan galleena garuu gama kiyyaani. Kuni keessattuu warroonni ajandaan uumanii footoo isaanii daddafatanii akkana kun mataa ol garagalchanii kun mataa dhugaa rabbi kun namatti hin tolu. Gama kiyyaan garuu natti hin tolle. Maaliif isaan irree wal dorgomanii isaanii mannoo isaanii beeksifachuudhaaf dhaabbata isaanii beeksifachuudhaaf Alex irree yoo fudhate homaa rakkoo hin qabu. Jaanis yoo fudhate homaa rakkoo hin qabu. Inni sadaffaa sunillee yoo fudhate homaa rakkoo hin qabu jedhanii gama kiyya. Maaliif haa fudhatan? Haa fudhatu maan rakkoo qaba. Erga kennaniifitti maan rakkoo qaba. Ijoolleen kun immoo otoo Alex mo'amee jiraatee waan Alex mo'eef taadedhaa kennaniifi shira hojjetanii jedhu. So maaliif kennuufi danda'u? Maaliif dura qoratanii argamu? Maalitti akkanitti dubbachuu danda'a warroonni akkana jedhanis? Kun immoo dhugaa rabbii dubbachuutti in ulfaata. Waan hundaafuu ana otoo fudhatee na jedha jechuudha. Alex sodoo fudhatee taaddeenni otoo fudhatee na jedha. Lachuu amma fudhadhu jedhu otoo fudhatee na jedha jechuudha. Maal rakkoo qaba yoo fudhate maal rakkoo qabu kuni badhaasa. Dorgommii keessatti mo'uun kan jiru mo'amuunis kan jiru maal rakkoo qaba. Kunoo kanaa miti dorgommii kunoo isa kanaa miti jechuudha. Isuma bilbilaanii taa'anii sheer walii godhanii miti. Kunoo atileetonni kiiloomeetira meeqayyuu fiiganiitoo dafqa isaanii lolaasaniitoo wannu badhaasa takkeetti yookaan biyyaa fuudhu baazawee isaan dhuunfaa isaanii deemi miti biyyaa fuudhu jechuudha isaan. Kanaaf asirratti kun immoo mana taa'aniiti sheer walii godhanii laayikii dhumaan caale. Baasii guddaarree wanta baasan hin qaban jarri hundumtuu waan na baasan hin qaban. So uummatumatu laayikii godheef. Uummatumatu sheerii godheef. Kan immoo akkanatti atileetiin tokko fakkeenya isin fudhadhanii fiigetoo biyya sanaaf kan inni argamsiisu hin jiraa miti. Fakkeenyaaf amma atileetiin tokko gaafa fiigee yoo tokkoffaa ba'ee biyya san badhaasu malee atileetii san hin badhaasan. Biyya santu fakkeenyaaf atileetiin tokkoffaa fakkeenyaaf atileetii Itoophiyaa fudhanne gaafa atileetonni fiiganii biyya keenya saniif kennu malee namni sun dhuunfatti fudhatu. Akkasii kunillee akkasuma jechuudha. Kunillee kun sanuu dhuunfa isaatti fudhate. Dhuunfaadhaas malee kan annoo miti jechuudha. Rakkoo hin qabu kun asirratti kan inni jechuu barbaadu. Maaliif taaddeenillee haa fudhatu, Alex irraa haa fudhatu jechuudha. Akkana jechuu jedhee karakachuu hin qabu, foon haadha kooti jedhee kakachuu hin qabu. Ani kanan jedhaa jechuudha gama kiyyaan. Uummanni kun immoo dhugaa walitti naquudhaaf dhugaa lagaan ol qoqqoodanii dhugaa kanattan jedhe bar. Yuutuubiin miskiina bar. Karaa tiiktookiin keessattuu karaa feesbuuk irraa karaa noota akka dabarsanii irratti jedhu jedhanii sheerii godhanii bakka gandaa wal qoodanii lagaa wal qoodanii waan akkanaa sirrii miti jedhanii gama kiyyaan. Maal rakkoo qaba? Mucaanni sadaffaa laphee fudhate sunoo peedii fudhate homaa rakkoo hin qabu jedhanii gama kiyyaan. Homaa rakkoo hin qabu maal rakkoo qaba? Alex immoo akka jedhutti silaa akkanas jedhanii maaliif ani tokkoffaan ba'ee maaliif akka jedhan sanitti badhaasuu hin qabne. Jarri immoo baay'ee gammannee jirra. Namoota hedduutu nu ilaale kanatti sin badhaasnee jedhan. Saayikoo nama sanii jabeessuuf jechaa jechuudha. Mucaa san lammaffaa ba'ee jechuudha. Fakkeenya jarri amma baay'ee gammadaniiti isa kanallee isaan lakkituufuu ayfoonii kennan. Jara lakkituufuu ayfoonii kennanii jechuudha. Alexiifis taaddeedhaafis jechuudha. Malee waan biraati miti. Jarri akka warra tiktooki kana gandummaa hin beekani. Kan mootummaati waan ta'eef jechuudha. Akka warra tiktookii kana akka warra feesbuukii ati eenyudha ati maalidha. Akka ammaachi jiru natti fakkaatan gama kiyyaan jechaadha. Kanaaf akkasaan jedha. Jarri immoo akka badhaasanitti birrii 10,000 saniin dhiisanii bakka isa tokkoffaadhaa fi akkuma jennaan Alex jechaadha ayfoonii kennanii fi taaddeedhaa isa ayfoonii kennanii mucaa isaa sadaffaa ba'e immoo laphitooppii kennanii jechuudha. Laphitooppiin immoo sila kan mucaa isa lammataa ba'eeti isa ayfoonii kennanii fi yoomaa birrii 10,000 hoomaatiif hin kennine jechaadha. Hoomaatiif hin kennine akkanatti badhaasanii jechuudha. Jarri dhugaa bareeda badhaasanii jiranii gama kiyyaan. Alex immoo dogoggoreen jedha. Alex akkana jechuu hin qabu. Akkana jedhee kakachuu hin qabu jechuudha. Maal rakkoo qaba yoo fudhate
gandaa wal qooduu wal jibbuun gaarii miti dhugaa otoo wal jaalannee namni illee nu jaalata dhugaa. Gaafa immoo namni tokko nurratti duulu Oromoon akkas jechuun shaggaa miti. Keessattuu gama tiiktookiin feesbuukiitiin jechaadha. Akkasuma isin jedha faamilii egaa viidiyoon gabaabumatti akkana fakkaata. Yaada soo qabaattan qeeqas yoo qabaattanii koomentii naa barreessaa isin jedha viidiyoon gabaabduu kana egaa viidiyoo biratti nan godhu deebinutti nagaan naaf tura.